kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkam fayyaa nagaa jirtanii ani galan haa ga'u. Egaa hordoftoota Didaa Tube ani nagaadha. Torban kana keessa waa'uma koronaa haasofnaa koronaan kun baay'ee hunduu baay'ee anillee baay'ee itti cinqameera baay'ee salachaabeera dhibee kanaan jechuudha. Har'a garuu jechuudha wanta haaraan isiniif fidee wanti haaraan kun maalidha? Hiriyaa yookaan saahiba gaarii argachudhaf maal gochuu qabna? Hiriyaa yookaan saahiba gaarii filachudhaf maal gochuu qabna? Isin hundu akkuma beektan yeroo ammaa kana jechuudha hiriyaan gaarii ni jira. Hiriyaan tokko si balleessa, tokko immoo si guddisa, tokko si guddisa, tokko immoo si bareecha jechuudha. San keessa isa keessaa kan si qajeelchu san jechuudha filachuu qabna jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kana keessa hiriyaa sadiitu jira. Hiriyaa sadii kana keessa jechuudha hiriyaa sadii kana keessa tokkoon isin ibsuu yaalan isin hundu jechuudha. Akkuma beekamu warreen haga ammaatti subscribe naaf hin goone subscribe, warreen haga ammaatti share like naaf goone share fi like naaf godha. Wal bira dhaabbannu wal haa guddisnu isin jedha. Akkana miti ree hordoftoota keenya. Egaa warreen beekaa Tube irra jirtan, warreen walloo Tube irra jirtan, warreen shaashee Tube irra jirtan hunduu jechuudha. Anaafillee subscribe, share, like naaf godha isin jedha. Wanta gaarii hojjechuun ofumaaf waan ta'eef isin hunduu subscribe, share naa gochaatu wal bira dhaabbannu jedha. Tole kara mata duree keenyatti gad deebinuun isin jira. Egaa hiriyaan tokko si balleessaa, tokko si qajeelcha. Isa keessaa kan si qajeelchu san jechuudha filachuu qabda. Addunyaa kanarratti hiriyaa sadiitu jira. Hiriyaa sadii keessa jechuudha inni tokkoffaan yeroo waan hojjettu dhabe yookaan immoo yeroo kophummaan mukeessite qofa mukuusitti bahuuf dhufa. Erga dhufee kolfaaf taphaan yeroo keessirraa fidee sibiraa deema jechuudha. Hiriyaa akkana waan ati silaa hojjechuu yaaddu hunda si dagachiisa, sammuu si jijjiira. Hiriyaan akkasii yeroo ofii keetiif barbaadde hin argattu. Kanaaf irraa fagaadhu. Kunis hiriyaa gaarii mitiidha. Akkuma beekamu kabajamtoota keenya hiriyaan akkanaa guddina keetiif amala kee jijjiiruu danda'a. Guddina ati guddachuu barbaadu san keessatti jechuudha si guddisuu hin danda'u. Hiriyaa badaadha jechuudha. Inni kan si barbaadu yeroo inni barbaadu san bichaadha si bira bilbileetu hello eessa jirtaa akkas mee si biraan dhufuu fedhisin jedha. Si bira dhufa hojii ati hojjechuu barbaadde san akkasumas immoo wantoota ati arreenjii goota kana yookaan immoo qindeessiteetu hojii hojjechuu barbaadu san si irraanfachiisuu heeda. Wantuma inni fedhe san jechuudha si waliin haasee si kofalchiisee si taphachiisee jechuudha. Hojii ati hojjechuu barbaadu san si irraanfachiisee ta'u guyyaan sun ni darba jechuudha. Hiriyaan kun guddina keetiif baay'ee gaarii miteedhee nayyaadha akkuma beekamu jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya inni kun hiriyaa akkanaa yoo agartan jechuudha isin hunduu yeroo kenninaaf minaalbaatallee si bilbiluu danda'a. Minaalbaatallee jechuudha si'iif si rakkisuu danda'a. Eessa jirta sin jechuu danda'a. Hiriyaan akkanaa jiruuf jireenya kee keessatti si hin barbaachisu waan ta'eef gonkuma hiriyaa akkanaa akkam filan. Dhugaa dubbachuudha ani hiriyoota akkanaa nan qaba ture. Maqaa isaa dha'uu hin barbaadu. Hiriyaan kun mijaan afaan Amaariffaa beekaa garuu keessa isaa hin beekoni. Natti hin kolfaa qalliin isaa natti ni mijaawaa akkasumas immoo wantoota adda addaa kitaaba qulqulluu fa'aa ni beeka. Asiin duubatti garuu wanta adda addaa taasisan hiriyaan akkanaa kun yeroodhaaf even nabira jechuudha ji'a lama akkatti nabira tureeyyuu dhugaa dubbachuudha inni jechuudha hiyyummaa akkanaa hiyyummaa keessa jira. Hiyyummaa akkanaa kana keessa ba'uuf isa gargaaran ture. Wantoota adda addaa qarshii adda addaa
wantoota akka nyaataa ganama galgala akkana kana osoo danda'a jiru hojii tokko seesisa. Hojii san seesisee ta'u jechuudha. Haga ji'aatti akkuma beekamu haga ji'aatti nan hojjedhaa naan jedha. Yoo barbaaddu kootu bootaa ani hojjedhu sitti agarsiisaa naan jedha. Laalaa kaa ara rakkoon qabu yaa'u tokkoffaa macaafa qulqulluu ni beekaa wanta gaarii natti haasaa mucaan kun gaa. Wanta gaarii natti haasaa ndoo na gorsa mucaan kuni bakka andas na hedha bakka wantoota adda addaa natti haasaa waan ta'eef ani baay'ee itti gammadee ture. Egaa achiin booda maal godhaa jiinni yoo ga'u jechuudha. Jiinni hojiidha, jiinni akkasumas immoo mindaadha yoo ga'u jechuudha. Mindaan yoo margatan jeeni mindaan boru akkana aduu 29 na argadhe guyyaan 29 sun dhufe guyyaan 29 sun dhufna maal godha har'a ka guyyaan 29 sun har'a ta'e bakka har'a mindaa kee fideetan dhufa ati baay'ee na gargaarte baay'ee na gargaarte na wajjin rakkattee jirta waan ta'eef mindaa sa fideetoo gimmaashallee si waan ara gimmaashis man kennaan jenna ara hin barbaadu gooftaa kee sumaaf wanti hundu sumaaf waan ta'eef mindaan kun sumaafaa ta'u anaaf waa'ee anaa umaa hin yaadin jedheni dhugaa dubbachuudha. Maal taasisetti fakkaata sa'aatiin bakka nan eega kaan mana taa'eetu sa'aatiin sa'a 6 ta'e hin dhufu sa'a 7 ta'e hin dhufu sa'a 8 9 akka haga 10 haga 12 ta'e hin dhufu bakka bilbila yoon bilbiluuf bilbilli hin cufame ammas irra deebi'ee yoo yaadu jechuudha. Irraa qabbalan bilbillee jechuudha. Egaa ilaalaa achiin booda guyyaa sanii ka'ee ta'u jechuudha. Haga 7 mucaan sun hin bade dhugaa dubbachuudha. Baay'ee na fittaara baay'ee na aarse hin bade guyyaa 7 booda akkatti argadhee ta'u jechuudha. Ijuma isaa yoo ilaalu bakka akkuma aare na aarse bakka isaa shimalaan dhaqee caccabsee jechaa ta'u shimala na barbaada tureyyuu yoo ana laalu kaachoodhaan mache kaachoodhaan jechuudha. Egaa aduu biraalleen argadhe yoo ana argu bakka rifateetu na biraa deema oga gizee saniitii midhaan kana jechuudha hin argu garuu yeroo biraa jechuudha. Rakkoon yeroo biraa karaa ji'a tokkoon duratti akkana alaalatti yoon argu midhaan kun na dheessa waan ta'eef ani wanta hundaa waaqatti kenna waan ta'eef ofuma guddee waan ta'eef waan guddaana waan ta'eef ofuma hubaa akkuma beektan. Kanaafuu mucaa kana yaametu ifama gaafachuun qabeetu mucaa kana yaametu bilbilaan ta'in yaametu maqaan isaa yaa isinitti namu hedhe maqaan isaa yaametu kuni ifama naa godhe nan balleessan jee. Egaa ilaala balleessan kan isaati balleessan inni balleesse jiruuf jireenya isaa irratti wanta badaa uume waan ta'eef ani garuu yaametan ifama nan balleecha waan ta'eef mucaan hatattamaan achumatti ni boo'e kuni be rakkoo kiyya ati maal balleessita ana gargaaruuf ana guddisuuf jecha wantoota adda addaa ana guddisuuf jecha qarshii kee baasate wanta baay'ee na gargaarte waan ta'eef ifama naa godhe dheetoo kottee kiyyarra kufe jechuudha. Egaa hiriyaan akkanaatis waan jiruufu hiriyaan akkana gaarii miti garuu waan onnee isaa haa qulqulleessu jedhee bira darbe jechuudha. Inni hiriyaan inni lammaffaan garuu kayyoo ati waaqabaatti sirraa fayyadamuuf jecha sitti irkatu yoo waa sii godhes maqaa argachuuf waa sii godhu ka na argan jedhee si fayyadu kayyoo ati rakkate sirraa dhukatu yeroo faayidaa sirraa barbaadu qofa si wajjin mul'ata bakka namni maqaa isaa waamutti of agarsiisuuf jecha si wajjin jiraatu kunis hiriyaa siif hin ta'u irraa fagaadhu. Wallaahi gaafa ati rakkattu ormaa wajjin ta'ee si hammate jechuudha. Inni lammaffaa akka kana jechuudha. Hiriyaan lammaffaa akkuma beekamu jechuudha. Yoo inni rakkatu bichaadha. Yoo inni rakkatu fakkeenyaaf ani nama san gargaareetoo yookaan immoo qarshii tokko akkatti kenneefoo minaamin naa liqeessee dheetoo qarshii kana ogaan liqeessee fi booda jechuudha. Maal godhaa? Ogaan liqeessee qarshii san naa deebisuu dhabuu danda'a. Akkasumas immoo
guyyaa guyyaadhaan yookaan immoo torban torban dhugaa yeroo boode qarshii sannaa kennuu danda'a. Yeroo biraatti ani rakkachuu nan danda'a. Yeroo biraatti rakkachuu nan danda'a. Yeroo san yoo isa gaafadhu ani qarshii hin qabu. Osoo qarshii qabu, osoo qarshii baankii keessaa qabu jechuudha. Yeroo sanitti maal godhaa? Qarshii hin qabu sinja. Awutomaatikaalii nama akkanarraa fagaachuu qaba. Hordoftoota keenya asin hunduu jechuudha. Yeroo ammaa kan hiriyaa akkanaa yoo qabaatan awutomaatikaalii kiiloomeetira 400 fagaadha. Namni akkana najis bakka seexana waan ta'eef nama akkanarraa fagaadhu kabaja kee. Dhugaa sin jedha. Ani sobgaa wanta dhugaan sitti taasisaa waan ta'eef isin hunduu hiriyaa akkanarraa yeroo rakkatu bichaadha kasii bira dhufu. Hiriyaa akkanaa ni barbaadanii mee isin hunduu hiriyaa akkanaa hin isin gaarii miti. ስለዚህ isin hunduu of eeguu qabdan jechuudha hiriyaa akkanarraa. Inni sadaffaa hiriyaan inni sadaffaan hiriyaa gaariidha. Hiriyaa kana fudhachuu qabdan. Hiriyaan akkatti jaalatamu ka namni rabbi hundi isarraa hin hafu. Hiriyaa yoo isaa argite rabbi kee yaadattu. Hiriyaa yoo isaa argite salaataaf zikrii rabbii yaadattu. Hiriyaa gaafa ati argattes si wajjin nyaatu. Hiriyaa gaafa ati dhabdes si wajjin rakkatu. Hiriyaa kayrii irratti si waamu. Hiriyaa waan ati qabdutti siif gammadee si jajjabees. Hiriyaa yoomiyyuu haalaaf amalli isaa hin jijjiiramu. Hiriyaa yeroo hundaa fuulli isaa sitti gammadu. Wallaahi hiriyaan kun barbaadamee hin argamu. Tarii yoo argatteef itti hin safinii jabeessi qabadhu. Hiriyaa akkanaa. Hiriyaan akkanaa kun amma hiriyaa akkanaa tan qabu. Hiriyaan akkanaa kun haadhiifamoolii. Hiriyaan akkanaa kun akkuma beekamu jechuudha. Hiriyaa gaariidha. Yeroo ammaa kan hiriyaa akkanaa tan qabadhee jiraadha. Waaqni galannaa ga'u. Hiriyaan kun qarshii 100 yoo qabaate jechuudha. Qarshii nan qabu maan yaadin naan jedha. Qarshii 100 keessaa 50 hoodhan hannamaan jedhu. Hiriyaa akkana nama harar. Warri harar akkuma beektan. Warri harar akkuma beektan keessi isaa qulqullu, keessi isaanii qulqulluudha. Tokko tokko minaalbaata garaan isaanii kan jabaatu jechuudha. Baay'inaan garuu kara harargee kara dirreedawaa nama badaan baay'inaan hin jiru dhina yaadaan. Hiriyaan akkanaa kun baay'ee gaariidha. Yoo rakkatu kasii wajjin rakkatu. Yoo si dhukkubu kasii wajjin dhukkubu. Keessi isaa jechuudha. Yoo gaddu kasii wajjin gaddu. Yoo mana amantaa nan deemetu kasii waliin deemu. Waa'ee wanta gaarii. Waaqa sodaadhu. Hiriyaa badaarraa fagaadhu. Waa'ee guddinaa kasii gorsu. Waa'ee durreen ta'in akkasumas immoo wanta badaa hin yaadin. Qabeenya namaa hin yaadin. Daffa namaa hin yaadin. Kasiin jedhu kasii gorsu. Hiriyaan akkanaa kun abuu hiriyaan akkanaa kun maashallaa nama gaariidha waan ta'eef isin hunduu jechuudha hiriyaa akkanaa filadhaa. Hiriyaa akkanaa kan argattan, hiriyaan akkanaa kan argattan, hiriyaa tsalootan waan ta'eef du'aayiidhaan argattan hiriyaa akkana. Alabalaazaa xim jettee ciisteetu yookaan immoo caatii qamaatu du'aayii wannochaa hin argamu hiriyaan akkana. Keessa kee qulqulluu gadhii akkasumas immoo tsaloota godhii hiriyaa akkanaa ni argatta. Dhugaas hin jedha. Waan hin beeku fan. Ani amma hiriyaan qabu maqaan isaa bakka maqaan wanta gaarii namni yoo hojjete wanta gaarii sana irratti maqaa isaa dha'uu qabda. Yoosef jedhama maqaan isaa jechuudha. Warra Hararii du'aayiidhaan yookaan immoo tsalootaan kan amanu mucaan jechuudha. Waggaan isaa kara waggaa 30 akkanaan ta'e daddargeessa garuu akka daddargeessatti yaadu. Keessi isaa qulqulluudha dhugaa. Yoo ati haabtaamii taate yoo ati dureessa taate durummaan kee ani gammachiisa kan jedhu. Hiriyaa akkanaa jaalachuu qabdu. Hiriyaa akkanaa isa waliin halkanii guyyaa ooluu qabdu. Isaaf bilbiluu qabdu. Isarraa hiikuu qabdu. Dhugaas hin jedhamu. Ani jechuudha yoon cinqabe wanta adda addaatiin na cinquu danda'a yoo na dabbaruu danda'a. Isa bira hello Yosef eessa jirta har'a baak
amala gaarii keessa yookaan immoo muudii keessa hin jiru waan ta'eef eessa jirta si argachuun barbaada kootu naan jedha nan dhaqa afuu haasofni isaa akkasumas immoo wanti inni haasawu ni mi'a afaan irraa jechuudha. ስለዚህ asanduu hiriyaa kana filachuu qabdan dhugaan sinjaa dhaggeeffattoota keenya warri isinitti baay'isiisan jira. Walumaa galatti hiriyaa fakkeenyaaf hiriyaa sadii inni tokkoffaa yeroo inni si barbaadu bicha yoo si bilbile hiriyaan kun hiriyaa gaarii miti. You should have to start from this guy. Inni lammaffaa jechuudha. Maada inni lammaffaa hiriyaa inni lammaffaa fakkeenyaaf inni amma qarshii yoo barbaade qarshii sirraa fudhata yoo ati isa gaafate immoo hin qabu kasin jedhu kun hiriyaa miti. Isin galee inni sadaffaa immoo inni sadaffaa yoo rakkatte yoo cinqamte kan si wajjin cinqamu kan si wajjin rakkatu akkasumas immoo bakka deemtutti hello eessa jirtaa kottume wanta gaarii hin argadha konna waliin bashannan konna waliin taa'e har'a wanta ta'e argadheetan jira mee wanta kana si waliin amma mari'adha akkam haguun kassin jedhu dhiirri kun gaariidhaa dhiira kana filadhu sin jedhu keessumattuu jechuudha warreen dubartoota baay'inaan jechuudha dubartoonni akkuma beektan baay'inaan dubartoonni amalli isaanii badaa ta'een jira akkasumas immoo parsantii 100 keessaa parsantii 87 kan amalli isaanii gaarii ta'een jira garuu hiriyaan dubartii baay'inaan hin argamu jechuun fakkeenyaaf dubartiin takka hiriyaa dubartii qabachuu barbaaddu amalli isaanii baay'ee kan jijjiirame waan ta'eef baay'inaan hiriyaan dubartii baay'ee ni ulfaata garuu baay'ee walumaa galatti dhiirris dubartiinis hiriyaa gaarii argachuudhaaf yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata isa kana hunduu aroonno maalan jedha waaqa kadhachaa ta'u jechuudha of eeguu qabna. Inni dhuma mata duree kiyyaan alatti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee koronaa vaayirasii ilaalchiseetu jechuudha yeroo ammaa kana baay'inaan xaaliyaanii keessatti jechuudha dhibeen baay'ee babal'atee jira addunyaa irratti babal'atee jira dhugaa dubbachuudha fakkeenyaaf amma xaaliyaan keessatti har'a kara 800 kaleecha kara 700 engadda kara 800 akkan lubbuu hantuutaaf nutti ta'ee jira yeroo ammaa kana baay'ee nama gaddisiisa kanaafuu hunduu jechuudha kun rakkoo keenya rakkoon nurra jira hunduu kun cubbuudha cubbuu kana kan ofirraa haqnu waaqa kadhachuudhaan du'aayii gochuudhaan kiristaanni kara beeta kiristaanaatti musliimni kara masgiidatti protestaantiin karuma itti amanutti walumaa galatti hunduu jechuudha amantii nuyi itti amanutti karuma tokko deemna waan ta'eef waaqa kadhachuu qabna. Tsaloonni jechuudha jaarsa bichaa hin jedhu daddargeessa bichaa hin jedhu akkasumas daa'ima bichaa hin jedhu nu hunduu amantii nuyi itti amanutti boonyee ta'u jechuudha dhiifama nu godhu jechuu qabna. Tsaloota jechuun immoo lafaa kaanee yaa gooftaa koo kanaa miti boo'uu qabna onneen keenya cabuu qaba jechuudha. Isin galee kanaafuu kabajamtoota keenya kanarraa nu afee xaaliyaan keessatti hin beektan seexanni argame akkuma beektan seexanni jechuudha bataskaana kaatoolikii irra jechuudha masqalii gubbaarra dhaabbata kun maal jechuudha isin hunduu agartan natti fakkaata waasaappiidhaan isin sheerii ta'ee jira hiriyaan tiyyaas kara Paaris keessa jirtu jechuudha yeroo dabartanii ergitee turte nagarree wanta kana manaan naan jedha yoon argu baay'ee nama sodaachisa ani seexana akkana abjuu keessatti nagarra abjuu kiyya keessatti yoomiyyuu argeetu hin beeku seexanni kun jechuudha amantii kiristaanaa irratti si'ilii tokko yoo agartan seexanni Mikaa'el yoo seexana akkatti raggaxee seefidhaan wannan isa fakkaata mataan isaa mataa qotiyyoo fakkaata asii batoottaa qaba baay'ee nama sodaachisa inni kun rakkoo keenya bakka dhibeen biraatis hin dhufa kabajamtoota keenya amma dhibeen kunis hin darba hin agartani dhibeen kunis hin darba
Ammaan booda immoo dhibee biraatu yoo beektan yeroo dabarte jechuudha ministeera fayyaa irratti kan dhiyaate hakim Abbabeesh kan jedhamu jechuudha. Ishiin ji'aan dura jechuudha waa'ee kana haasoftee turte. Dhukkubni dhufa. Dhukkubni kun maal godha? Fakkeenyaaf lafa kanaan alatti pilaanetii wayii hin jira. Pilaanetiin kun maaldha? Pilaanetii sanarratti pilaanetiin kun karaa saayinsaawwatiin jechuudha. Pilaanetiin kun maaldha? Kan nama fixu waan ta'eef fuula ishii karaa addunyaatti akkatti yoo azoorsite maal godha? Pilaanetiin kun nama fakkeenyaaf dhiiraaf dhiirri yoo wal quunnamtii saalaa godhan dubartii yoo wal quunnamtii saalaa godhan addunyaa irratti faca'eera. Ispeeshaalii Xaaliyaan keessatti barreen gaddaa kabajamee ture. Amaariffaan sadoominaa gaamuraa kan jedhamu jechuudha. Egaa dhagaa kun inni kun maalidha? Pilaanetiin kun jechuudha nama badaa akkanaa ni fida. Xaaliyaan keessatti wanti kun akkana ta'ee ture. Dubartoonni dhiirri jechuudha katamaa keessa maal godhanii qullaa isaanii jechuudha paantillee hin qabanne qullaa isaanii akka dhiirri dubartii walitti wal hammataa ta'u jechuudha. Isa kana maal jettarreessin? Indoom kana isiniifan gidduutti laxxafe cinaa kanatti hin agartanii. Kanaafuu jedhaa walumaa galatti ani dubbii isinitti baay'isee jira. Nu hunduu jechuudha karaa tsalootatti karaa waaquma amannutti jechuudha tsaloota godhuu qabna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Isin hunduu jechuudha egaa haga ammaatti waan hordoftaniif baay'ee isin galateeffadha. Walumaa galatti tsaloota godha. Walumaa galatti hiriyaa gaarii argachuudhaaf nama gaarii ta'uu qabna. Qulqulluu ta'uu qabna. Gizee badduudha. Nu hunduu jechuudha karaa waaqatti gad deebi'uu qabna. Hordoftoota keenya. Kanaafuu isin hunduu of eegaa waaqa kadhadhaa. Harka dhiqachuun akkasumas immoo gohantii tashafaafanuu funyaan keenya irra gochuun minaan shaggaadha. Dhugaa dubbachuun garuu amma kooroonaa sodaannu jechuudha. Osoo waaqa akkatti sodaanne dhugaan sin jedha dhibeen kun addunyaa irratti hin faca'u ture. Kanaafuu of eeguu qabna. Waaqa kadhachuu qabna. Manatti waaqa kadhachuu qabna waan ta'eef nu hunduu of haa eegnuun sin jedha. Kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub chaanaalii warreen haga ammaatti anaaf maatiin taane sabskiraayibii sheerii laayikii gochaa ta'u sappoortii na godha na gargaara walaadii garuu yuutuubii kiyya kana sheerii na gochaa ta'u infoormeeshinii adda hin jira waan ta'eef walaa gargaaru torban gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaan sin jedha nagaan naa jedha.